harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya kun OBN International irraa kan isinii darbu qophii Damboobaati. Qophiin Damboobaa tanarraa waa'ee haala biyyaa irratti mari'achuuf keessummaa qaba. Keessummaan kiyya obbo Muhammad Goobanaa jedhamu. Haga xumura qophii kennaa nu wajjin turan afeeraa kenna. obbo Muhammad Goobanaa guyyaa irraa haala biyya teenyaa irratti OBN Internationalitti argamtanii yaada keessan nuu kennuuf waan nuuf hayyamtaniif anaadhuuf baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Waqtiinaa kennuu fi ittiin dhiyeeftanii waqtiinaa kennitan galatoomaa isiniin jedha. Hayyee torbaan darbe kana akkuma beekamu as biyya nu jiraannu kana Ameerikaa isteeta Minisootaa keessatti hiriirri falmaa mirga dhala namoomaa guddaan tokko deddeemaa tureera. Mee hiriira deemaa ture kana akkamitti ilaaltu? Maalirraa ka'e jettu? Hiriirri kun waan irraa ka'ee nama deemu kabajii hin qabne kafirraa deemu ka akka dhageenyutti agarru nama boolisaa qabee isaan nama 3 ta'an nama 4 ta'anii qabanii hidhanii harka katiinaatti kaahanii deebi'anii ciibsanii marra dhaabatanii ajjeesuun waan ummata aarsee kanarraaf ka'e aara kanaaf ka'e wanni kun ammoo ka arra bichaan ta'in asiin durallee waggaa yookaan gizeen deebi'u ture ummati aaree irraa ka'ee rakkoon tun irraa dhufte jechuudha akka argaaniitu waan ummati haqatti qabu haqaa fi mul'ifachuuf. Egaa ummanni kun hiriira kan ba'eef nama gurraacha poolisii jechuun nagaa ummataa kan eegu nama waa balleessis qabee kan seeraaf dhiyeessu yoo ta'u nama gurraacha kana nama 4 harka isaa hidhanii jilbaan morma isaa irra dhaabbatanii hafuursuu dadhabee nadhiis rabbi sodaadhaan du'uuf jedhaa nadhiisaa jedhee uduu kadhatu uduu waywaatu namni kun gaafa inni hafuura baafachuu dadhabutti warra emerjensii dhufee gara mana yaalaatti geessa. Mana yaalaa ga'ee uduu xiqqoolleen turin namni kun du'e. San irraa kan ka'e hammeenni gugurdaan guutuu Ameerikaa keessatti hiriirri mormii falmaa mirga dhala namoomaa kun deemaa tureera. Namni du'e kun nama gurraacha yoo ta'u namni adiif gurraacha kan jennu marti isaa tuuyyuu ba'ee kunoo hiriira kana keessatti hiriira falmaa kana keessa qooda fudhataa jira. Maal jettu mee namni miidhame gurraacha yoo ta'u marti isaa tuuyyuu ba'ee hiriira ba'u akkamitti ilaaltu? Maal isinitti fakkaata? Wanni fakkaatu wanni kun waan duraanillee asiin durallee deddeebi'u tureef ummati fudhachuu dadhabe. Dhibdeen tun gizee maran deebiti. Nama waan balleeffine gizee mara ajjeesu boolisi qabee bakka heera dhiyeessu adoo heeratti hin dhiyeeffine akka waan inni fi murteessu yookaan xiyyiitiin ajjeesu yookaan akka gurbaa kan ajjeesetti irra dhaabatee jilbaan adoo inni iyyuu adoo inni nan ajjeesinaa du'e lubbuun na baatee jedhee iyyuu ka addunyaa marti daawwattu ka TV irraa bakka mara keessatti Facebook daawwatan ajjeesuun waan beekan ajjeeffame jechuudha. Tanarratti ummati maal ta'a yoo kana ta'e yoo kanarraa mormachuu dhibaate yoo kanarraa iyyatuu dhibaate yoo kana addunyaa agarsiisuu dhibaate namuu manatti itti dhufanii barganama akkana ajjeesan jechuudha. Ka fedhaan waan fedhaan godhan jedhu gurraachi daanuyyuu wanni qabu dhukkuba hammeenna qaba duraaniyyuu dhukkuba garaa qaba maaliif waan dabraa itti dhufe ka akkanaa waan jechuu waan dhala ilma bani adamii keessatti hin fakkaanne hin bareenne. Tole mee akkuma viidiyoo adda addaa yookaan TV'n waan adda addaatiin masmiidiyaa adda addaatiin dhaga'aa turretti argaa turretti qabeenyi caccabaa saamni adda addaa geggeeffamaa tureera. Mirga dhala namoomaatiif hinnaa falman hoo saamichi akkanaa kun qabeenya irratti miidhaa geessuun akkanaa kun hoo barbaachisaadha moo maal isinitti fakkaata? Tokko barbaachisaa miti.
nama horii namaa saamuun barbaachisaa miti. Nama waan balleessin ajjeesuun barbaachisaa miti. Mirga fi himachuun barbaachisaa. Adoo ta'uu nami yoo aare waan tokkollee waan dhiisuu hin qabu. Aara kana fide jedhee qaba aniin. Saama kana, ajjeechaa kana, rakkoo kana. Wanni fide ajjeechaa karaa malee dhufte kana malee ummati akkanaan ka'een saamne duraaniyyuu silaa saamuu duraanuu saamame maan saamin hin saamne. Wanni fide saama kana, wanni fide ajjeechaa kana, wanni fide rakkoo tana mirga ilma namaa ka eegamuu dhabe. Mirga ilma namaa ka argamuu dhabe kanatti fide jechaa qabaan akka argutti. Tole obbo Muhammad Goobanaa waa'ee Ameerikaa biyya nu keessa jiraannu hagana yoo jenne biyya nu keessatti dhalanne ummata nu irraa dhalanne yeroo ammaa miidiyaa hawaasaa tokko keessatti biyya keenya kana keessattis haalli adda addaa hiriira waamiitii dhagahamaa jira, mul'ataa jira. Yeroo ammaa kana keessatti hiriirri biyya keenya Itoophiyaa fi Oromiyaa keessatti barbaachisa jettanii yaaddu? Hiriira jechuun nami wali bahee agarsaa ifii yookaan waan irraa hiriira bahuusan himachuudha. Arda san dhiisi mana keenyatti ilmaan keenya salaamuu dadhabuu jirra arguu dhabna. Mana isaan jiran dhaynee ilmaan keenya gaafachuu dhabuu jirra. Maaliif dhukkuba arda addunyaa keessa jiru biyya arda guddatte jedhanii addunyaa keessatti argamtu beekamtu ta akka Ameerikaa, ta akka Awurooppaa, Xaaliyaanii, Ispaanish, Ingilizii, Jarmanii keessatti nami baqatee mana ifiitti gale. Mana ifii galuu dhiisi bakka tokko balbala takka seenee balbala takka keessaa ba'e takka seenuu dadhabe. Abbaa fi ilmi wal arguu dhabdee jaarsaaf jaartii wal arguu dadhabde. Tanarratti arda hiriira baafne yoo jedhan yoo arda hiriira baha jedhan ummati kun dhumatu jecha anin qabu san maaliif jechuun arda gizeen waliin bahanii gizee rabbi kadhatanii nama fi addaan eeganii halkanii guyyaa raadiyooniin televiiziyoonaan dhaabatanii dubbatanii walirraa fagaadhaa jedhanii walitti dhihaatinaa jedhanii ummata fiitti waa himan malee gizee waliin baha akoottaa waa himannaa nama jirutti waa himata ilmi namaa waa himachuuf yoo jiraate. Nami dhukkuba du'aa jiru biyya Ameerikaatti arra biyya addunyaa keessatti ambituu yoo gizee fayyaa dhabdutti baqattuu miti. Nama kuma dhibbaa ol dabre ka du'e amma. Dhibbaa gamit nurraa du'a kuma dhibbaa gamit nurraa du'a jedhanii sodaachuu jiran. Keenna ka rakkoo qabu ka isbitaalaan arganne ka fedhii mana yaalaa akka fedhetti hin arganne arda yoo waliin baasan annatti karaa miti jedhee argaa akka karaatti hin argu karaa maleedha. Maaliif baayama eenyu irratti baama akkuma isin jettan kana kunoo waldaa'ee hawaasaa irratti namootan tokko keessattuu biyyoota alaa kana keessa taa'aniitinii akka namni gurraachi tokkochi du'ee fi Ameerikaan guutuun baatee hiriira geette kanatti baatee jette kanatti biyya keenya hiriira baayamee rakkoon biyya keenya keessa jiru ibsamuu qabaa dubbachuu qabaa waan jedhu dubbatan. Warroonni akkas dubbatan ammoo tokko mana ofii keessatti ilmaan ofii mana hirribaa kophatti kennanii fi ilmaan ofiitu dhaqanii harkaan hin qaban hin dubbisan biyya keenya keessatti ammoo hiriirri akka waamamuu yaada jedhu dabarsu. Hiriirri kun yoo waamamee yeroon ammaa labsii muddamaatu jira. Dhibeen koronaa namoota biyya guddatte biyya qabeenya qabdu biyya teknooloojiin dinagdeen guddatte keessatti namoota miliyoonotaan fixaa jira fixaallee tureera. Biyya keenya keessatti ammoo hiriirri kun yoo baame namni walitti dhiyaata. Yoo walitti dhiyaate ammoo dhukkubni kun nama tokkorraa gara nama biraatti darba. Biyyi teenya hiyyeettiidha. Namni waan dhukkuba kana ittiin ofirraa ittisu dawaan tokko hin jiru yookaan ammoo talaalliin tokko hin jiru. Hiriirri kun jedhamu kun maaliif bayama? Eenyu irratti bayama jettanii yaadu? Waan jiraa amma biyya Awurooppaatiif yookaan biyya Ameerikaa yoo fudhanne karaa babal'aa qabdi. Oobruu babal'oo qabdi kan namni taa'ee waatti himatu. Karaa guddaa gamana keessa deemu jira. Namni walitti hin dhiyaatu waliin argu. Biyyi keenya yoo bahee waa himanna jedhu
كرا أكسيك أبا كاتنامي كومي شكوبي كون كومي دقدامي كومي صدامي واليندمي بريفتيه ورقول قبتي تيمتو كرا أكسيك أبا بك أكسيك أبا بيتبد على النوليني هنقبو وان هنقبنيف نم أرد ولدي هاتي بتري جاجا بأمريكا كسات أبنو هغير الدانتين هكذا ولدي هاتشون داندين يتشون هكذا نايجو وري دكتورة تافان أدان فقاد داجي كان الرأيو كان الرد أكمي بهودان دا كباسو كون أموه ما نم يكون إسران دالني نم يكون كساتي متي المساتي متي انتلاساتي متي صداساتي متي مالف واني هريري بهوف ركو جرتو يمجون ركو جرتو جزيه متاني جرا جزيه بيجي نغات هاتي يو ركو بيكون انجراتين يو ركون جرات أمتي به ركو فيه مجوف كأدو وانبليس أدو ركو تكنغوني كرا رب به ديمي مرقى فيه فالمجوف حقت تقابا تنرد نمي بكلام جرايو ميا جنو تكو بيجي جرا تكو بيجي على جرا ككيا ككيكنا المانتين أسجرتي المانتين أسجرتي نمو منك أباك في لي أباك جرو كبا وليون فوجتشون المان بيتين نجرتو irraa dhalannee biyya sanitti irraa dhalannee nu dhukkubsitii du'a isaanii nu hammeestii ka du'a haadha keenya ka du'a obboleettii teen ka du'a abbaa keenya ka du'a abbeeraa keenya abuyyaa keenya saba keenya fira keenya sanitti akkamiin nama walii waamuu danda'an kala waamuun na'u abbuma fedhe yoo ta'e har'a namni walii bahee kootta har'a hiriira baanaa jedhu an kana irratti hin argu maaliif waaman ammoo rakkoo yoo jiraatte Itoophiyaan rakkoo jirtu hiriira malee hiikachuu hin qabdu jaarsan qabdu beekaan qabdu malti rakkoo jiru maltii kun dhoowwe keessatti asa deebinu akka Oromoo yoo ta'e Oromoon aadaa qabdi jaarsa qabdi barataa qabdi waan jaarsin fixin waan beekan keenya dubbatee hin fixin hiriirri ni fixa moo akka kalee warra nama hin dhageenye warra gurra hin qabne warra ila hin qabne ka waan nyaatu malee waan dhibiin agarre ka waan ajjeesu malee waan dhibiin agarre akka hiriiratti baanee ari'an sanitti nulleen fi wali baana amma aadaa walitti hin qabnu warra suniin jaarsummaa walitti hin qabnu gumaa walitti hin qabnu gora walitti hin qabnu jechuudha nami aadaa isa bulcha kalchara isaati bulcha ilma namaa Ameerikaan kunin yoo atin badii tokko seente yookaan nami wal qabu firdi beetii geessanii firdi beetiin sun fuutee juurii gizee geesstu warri juurii maanguddoo waama beektota gosaasanii waama yoo Oromoo taate Oromoo waame Somalee waame yoo gurraachaati gurraacha waame mee waan kana koottaa fixaa jedha adoo heerri fixuu danda'u adoo heeran fixuu danda'anu maanguddoo sanii ilaalee murteessee fixaa jechaadha. Bo Muhammad Gobanaa akkuma beekamu biyyoota alaa kana keessa jarmaaleen siyaasa Itoophiyaa ufii isaatii bakka hedduu faca'ee Oromoos bakka hedduu addaan facaase. Sababii kana Oromoon akka Oromootti gamtaa akka dhabu taasise. Hiree qeerroon Oromoo falmattee roorroo ofirraa kaafteen dhaabbileen siyaasaa hundumti isaa gara biyyaa dacha'e. Yeroo ammaa tanatti udumaayyuu hiriira bayaaniitiin hiriirumaan rakkoo ofii kan himatan taate jarmaaleen siyaasa Oromoos ta'e ka Itoophiyaa kan biraa bakka dhibbatti addaan ciccitee jira. Eentu eennuun deeggara eentu eennuun morma udumaayyuu hiriira kanaanuu waa himachoo ta'e addaan bayeera namni hiriira kanaaf jedhee boru uduu baame ummanni waliin baye ofii isaatii waliin fixu rakkoon Oromoon qabdu rakkoon Itoophiyaan qabdu hiriiraan furamaa yeroo ammaa tana keessatti maal isinitti fakkaata ministeera? Waan tokko waan ani hin beekin ayyaadu irratti gizee rafullee gizee deemullee adoo karaa gubbaa deemu irraa yaadee adoo makiina ofuufaa
akka fi dhaabadhu arga karaa keessatti maaliif taatee nama jettee tanarraa maal dhaabbotiin tunini eenyuuf dhaabatte maaliif dhaabatte an angoo haa argadhuuf dhaabatte moo ummati kiyyaa bilisoomuuf dhaabatte yoo ummati kiyyaa bilisoomuuf dhaabatte tokko ta'uu qabaname yoo angoof hin deemin wani tokko ta'uu dhabe maal nami martuu angoo barbaada lafa tana nulleen irraa itti duunee ittuma deemnee itti cabnee sabii keenya itti cabee nafseen teenna itti cabnee itti dhawamnee madoo gizee hagamii itti taane maal walitti wal dhaban matooma barbaadu akka amma dhagaa uraadoon itti gizee tokko TV irratti argutti nama jedhu jira yoo nan shuumin yoo ani angoon argatin nagayyuun bu'in ka jedhu kan dhagahu jira kan argu jira kan ayi martuu argu oromoo martuu argu jira TV keessa laala waan argu kayoo koottaa walii gallaa jedhan nu lama gaafiin teenna lama abalu bakka san nu haa taa'u ka jedhu faa ka waan dhibiitiyyuu hin jenne abalu bakka san nu dhufu malee nu walii dhufuu hin qabnu walii galuu hin qabnu ka jedhu faa abalumaa rabbi sama irraa nu erge maal sababaan akkanaa nami haga waa lama deemuun walii galuu hin danda'u haga lamaan san dhisutti illee ummati keenya yaada isaanii gahuu hin danda'an akka nama tokkooti personaali akka yaada argutti lamaan maal haga angoo argadha jedhu ummata keenyan gariin gayu ummata oromootiif ummata Itoophiyaallee gargeessuu hin dandayu haga angoo argadhu malee yoo ka jedhu taate haga yoo horii argadhu malee ana horii argadhu malee irrafu horii argadhu malee callisu yoo ka jedhu taate ummati Oromoolee gariin gayu ummati Itoophiyaallee gariin gayu jedhee qaba warri tokko ni jira beekama warri nu malee namni dhibii hin jiru jedhu hin jira sawwaan jenne owwaalamee jenne yaadi suniin yoon owwaalamin illeen owwaalamaa jedhee amantii qaban akka nama tokkotti yoon owwaalamin illee yaadi sun in owwaalama jedhee qaba ardha namuu nama tokko matarra dhaabatee akka fedhe godhaan hin jirtu addunyaa keessatti nama tokko kadu irratti Ameerikaadhis Awurooppaan kaatee iyyitee dhaabatteetiin ibidda kan akka baan dhaabsana jedhanii deemuu jiran jechuudha nama tokko karbatti maaliif karaa malee hin du'a maaliif akka malee hin du'a jedhanii ardha immoo ummata miliyoona hagamii miliyoona 50 yoo walitti deebisan ummata Itoophiyaa miliyoona 120 nam sabi tokkochi akka fedhe godhee bulcha yoo jedhe wallaalaan sanin duraan owwaallee biraa kaane jechuudha yaada akkasiisan duraan darbee biraa deeme ta'amma jirtu maal rakkoo jirtu awwaan an qabutti Itoophiyaa keessa jaarsa jira beekota jira maanguddoo jira ka'anii gamna jira qarawaa dubbatee fixu jira waliin waamanii mangistiin ummata kana bulchullee waliin waame warrummaan dhaaballee waliin waame mee badii tana jira yoo badii qabaanne mee badii teena nutti hima yoo karaa qabaanne karaa keenya nu himaa ka jedhu sila warra dhaabatiif warra mangistiiti warra bulchaati jechuudha. Bareeda akkuma miidiyaa adda addaa irraa dhageenyutti qabsaa'onni gameeyyiin Oromoo warri qabsoo tanaaf uduu jiruun argatin uduu ilman argatin haga guyyaa addaa jiraat kammoo biyyatti galee lakki wanti nu qabsoofneef mirga ummataati nagaa biyyaati hiree waliin dubbannee waliin furmaata finna jennu dhabneeti qawwee filanne malee qawween furmaata hin turre amma ammoo qaamni qawween nu ajjeesu hin jiru qaamni nu hidhu hin jiru rakkoo tana waliin teennee waliin mari'annee gara filmaataatti seenuuf rakkoon gugurdaan dhibeen hundaafuu yeroon kennin ka hiyyeessaa dureessaa addan baafne ka jaba alaafaa addan baafne ka beekaa wallaalaa addan baafne nu qabate rakkoo tana keessaa ba'uuf ammatti warrootuma bulchiinsa biyyaa harkaa qabu waliin mari'anna jedhee warra dubbatu oromummaa irraa mulqaa diinummaa itti uwwisuun
maqaa gantummaa jedhu kennuuniif mul'ata. Akka nama qabsaa tokkootti akka nama qawwee qabateetiin roorroo falmataa tureetti qabsaa'ota gameeyyii akkasiisaniin jecha akkasiisun jechuun maal isinitti dhaga'ama, maal isinitti fakkaata? Qabsaawaa jechuun ka ummataa qabsaa'e, ka garaa qabsaa'e miti, ka aangoo qabsaa'e miti. Gaafatin ummata keetiif qabsoofte aangoollee argatta. Gaafatin ummata keetii qabsoofte horiillee argatta jechuudha. Garaallee argatta. Maaliif? Gaafa ummati kee fedhii isaa gahee jiraatee qubatee nagaya argate fedhiin tantee guutamti. Adoo ummati kan kee rakkoo gubbaa jiru, adoo ummati kan kee dhibdee keessa jiru wanni ati himtu yookaan kan namarraa himtu maal? Nama ati warraa himtu kam? Kati waatti kam? Exactly. Qabsaawaa jechuu ka ani argu ka arda aangoon soyin irratti qabsaawaa jedhee amana aniin. Ka arda taajirummaaf yookaan tijaarummaa gurguddoo hin feene arda ummati kiyya gara dhaquu jedhee deemu irratti qabsaawaa jedhee arga. An qabsaawaa jedhee argu san malee ayyoo ifiin qabsaawaa jedhe haqan ifimutti yoo namni naa hime bareedaadha. Amma hamma goobanaa yoo an qabsaawaa ta'e saba kiyyan na beeka. Yoo an qabsaawaa hin ta'in saba kiyyan na beeka. An ifin beeku jechuudha. Yoo ifi beeka jedhe an if kabaje. An bichaan ifit as deebi'eetiin anatti ifi beeka jedhe anuyyuu wallaalaa biyya kiyyaaf hin qabsoofte. Kan qabsaa'eef uummata isaan beeka, kan qabsaa'eef uummata isaan hin beeka jechuudha. Kanarratti adoo atin ifi maachidha jechuun adoo atin ifi akka malee ifin tuulin ifin jaalatin ifin dhaadin isi ammaal keessa jira, biyyi tiyya maal keessa jirti, sabi kiyya maal keessa jira, ummati kiyya maal keessa jira. An dhugaa waan jedhee deeggartallee gaaf tokko bakka tokko taasa walii keessa jirutti warma bulchaa biyya kan wal agarru. Ani waggaa 15 waggaa 10 keessatti ilmi Oromoo aangoo fiiguun qabu jedhee amantii qaba. Jedhee deebise. Ammallee sanuma qaban. Maaliif? Nama sabi isaa jiraatee ambaa qixxaahee buletti aangoo soqata. Aangoo walii dhiifnee biyya teenya ijaaruu qabna. Aangoo walii eejennee lafa teenya guddisuu qabna. Aangoo walii eejennee biyya teenya ijaaruu qabna. Yoo bartuu amiira ta'e, yoo bartuu ka amiira jedhu taate eenyutti ummata kana waliin jira? Ummati bartuu ka amiira jennu. Amiira jechuun ummati bartuu bulchaa ta'ure. Naasillee bulchaa, obboleessi kennallee bulchaa, nami martuu bulchaa, kan bulchina duuba. Akka in argu akka itti argu waan mara walii eejedhuu qabna ilmi Oromoo yoo nu taane. Oromoo yoo nu taane nu keessattuu saba dhibii adoon ta'in sabi Oromoo waa walii eejedhuu qabna. Sabi amma akkanan walaaqu jiru kun waa walii eejedhee jira agartuu isin maaliif dhoo dhugaa dubbanne. Ka kun adoo nyaatu kun du'u ka du'u sun ammoo ka nyaatu san adoo waarraan himne kenna jedhee bira dhaabatu jira. Ka nu balleessu jiru. Dhugaa adoon argine hattuu ka ummata nyaatee ummata balleesse ummata caccabsatee liqimse lafeellee daakee foonit dabalee waliin nyaate bira dhaabatee kiyya jedhee maqaa isaa hamtuu isaa dhoksu jira. Kan nu gargalchee ummata keenya irraa wal nyaachisuu jiru kuniin. Karra yaada isaa nurraa fudhannee yaada isaatiin deemu jiru nami cinaa yaada isaatiin deemu kuniin. San fudhachuu hin qabnu. Bareeda abbaa haqa qabu haqa isaa galchinee fi rakkoonis yoo jiraatte rakkoo jirtu tana suutaan mari'ataa waliin dubbataa hiikannaa jedhaattu. Bareeda mee ammas akkanuma biyya keenya keessatti waan yeroo ammaa deemu artistoonni Oromoo gaafa roorroon Oromoo irratti hammaatti gaafa gabbaanii dubbachuun dhibataate uduu eenyu isaaniin ajajin uduu lubbuu isaaniitiif hin sodaatin sagalee bareeda isaaniitiin sagalee isaanii karasaasa caalaa diina shoorar keessituun ummata Oromoo cinaa dhaabatanii ummata Oromoo qabsotti kakaasanii dammaqsaa turan. Qabsoon isaan geggeessaa turan adhaammoo qeerroon dhaalte qeerroon immoo dhagaan humna roorrisaa
biyya isaatiif qabeenya isaa saamaa ture ofirraa kaaftee adda biyya ofiirra nagaan jiraataat. Yeroo har'aa kana ammoo artistoonni Oromoo gaafas wareegama hagas ga'u guutuu kafalan adda deebanii yeroo Oromummaan isaan irraa mulqamaa gantuu ta'anii maqaan silaa hin malle kennamuuf dhageenna. Mee waa'ee artistoota kanniinii hoo maal jettan hadhatti Oromoo wal lamaan wal afaan buusuuf hin sirbu, Oromoo wal nyaachisuuf hin sirbu, tokko faarsee tokkoon abaaru, har'a ka masaraa mootummaa keessa jirus kiyya, ka yaadaan wal falmanis kiyya. Kanaafuu rakkoo jirru marimaan hiikkanna malee gara tokkoo goree gara kaaniin abaaru warra jedhu Oromummaa irraa mulqaaran. Mee yaada kana hoo waa'ee artistoota kanaa hoo maal jettan? Dura ilmi namaa waan dalage irratti respektii qabaachuu qaba. Ulfina qabaachuu qaba. Ilmi namaa badii yoo dalagellee badii isaatiin beekamuu qaba. Michuu yoo dalagellee waan inni dalage michuu saniin beekamuu qaba. Ijoolleen artistootiin Oromoo dhugatti baala dahabaatitti barreessaa qabdi. Gaafa amma sirban sani gaafa amma roorroon deemtu san sirba as caaluun faan sirbi gizee ati ilaaltu gizee inni 4 kiiloo jedhu yoo gizee san xiyyiitiin dhawaan eenyutu irraa dubbataa eenyu dubbataaf lubbuu ifii kennee akka nama ibidda adoo jiru argu keessa bu'ee dhaabatuutti dhaabatee jechuudha. Warra himuu qabnu. Abadan namni warra himuu isatti karaarra hin jirre jedhee qabaadeen. Dhugaadha. Lammaffaan. Okay, siifitti dabalaa eegadhu. Namni artistii ka sirbu kunin akka mara waa sirbuu danda'a. Maaliif Rabbi kenneef waan kun waan Rabbi namaa kenne jechaadha. Waan namni sii kennee miti. Biyya tokko jira yoo namni kenna wallole sirbaan araarsinaa akka jedhu jira. Nama akkas yaada akkasii qabu jira. Sirba bichaadha. Aduu gamanan jenne waan jiru kana gaqqabee rakkoo jirtu tana himee hadu'uuti kanatti nu karaa jedhee sirbuu hin danda'a. Laakiin ammoo akka fedhe sirbuu hin qabu. Akka fedhetti yoo warri bulchaa akka feenetti akkana sirbi jedhe sirbuu hin qabu. Yoo warri kun jedhe mormituun jedhe sirbuu hin qabu. Callisuu danda'a. Maal mirga isaati mii? Takka arrabsuu qabna kalima kenna jenne kalima beekaa kenna jenne kalima muki arduma facaaftee arduma dhaabdee arduma guddatee arduma jala boqottaa hin boqottu abadan hin ta'u. Kalima mi kenna jenne kalima kennu jirraa miti ijoollee tana. Dubbiin isiin dubbatte cinaanii haga silatti hin dhageenneyyuu mi nami kenna. Cinaan haga silattuu mataa isaan seenne miti. Akkamitti arrabsuu qabna akkamitti ummata wanni jechuu ni qabna la ansaniin argu karaa malee argan dirgaa nama tokko dhiibuudha jechuudha ani yoo nama tokko dhiibe ani naan bareedu bareeda maaliif gaafii kanas isin gaafadhaa namni tokko biyya tokko keessatti nama sammuu Rabbi isaa kenneen yaada garaagarummaa yaadaa qabaachuu danda'a garaagarummaa ilaalcha siyaasaa adda addaa qabaachuu danda'a Oromummaa isaatiin tokko biyya isaatiin tokko namni ammoo ka wal kabajee waliin jiraachuu danda'u yaada walii kabajeeti. Artistiin tokko yoo deeggaraa jarma siyaasaa tokko hin ta'in namummaa isaa kabaja isaa ogummaa isaa guutuu diqqeessanii jechuun sunis hammeennatti nama geessa siyaasni guyyaan tokko oli guyyaan tokko gadi. Yeroo ammaa tana keessa masaraa mootummaa keessa kan jiru ilma Oromoo tokko. Lafti handhuurti Itoophiyaa tun irra jirtu Finfinneenis lafa Oromooti. Masaraa mootummaa keessas ka jiru ilma Oromooti. Har'a hiriira baafnee dhagaa darbinee masaraa mootummaa keessaa baafna yoo jedhamee yaadamu ta'e eenyuun masaraa keessaa baasan eenyutu achi seenee achi taa'a. Yoo wal balleessuu wal hammeessuu taate malee. Kanaaf rakkoon feetee yoo jiraatte hammeenni fedhee yoo jiraatte suutaan taa'anii wal mari'ataa dhibee barri fide kanas yaa Rabbi nurraa kaasi jedhaa
guyyaa eeggatanii akkuma isinuu jettan jaarsa waamatanii beekaa waamatanii gaafatanii waan gaafatan san irratti furmaata yoo argatan nagaanii hiikkachuun ni danda'amti. Artistii ofii kakaleessa ofii dirqama ofitti kenneetiin dirqama hagas ga'u ba'aa ture adhumaan duwwaa godhuun qabsaa'ota qaqqaalii yeroof umrii isaanii guutuutti fixatan diqqeessaa salphisaa deemuun bakka yaanne san nun geessu. Kana waan ta'eef garaagarummaan yaadaa akkuma jirutti ta'ee wal mari'ataa waliin dubbataa rakkoo hiikkachuun keessattuu bara badaa dhukkubni nu ofiinuu nama fixaaru kana keessa wal balleessuu yaaduun hammeenna. Kanumaan mariif malaata wayyaa walii obsuu walii dhossuu wayyaa jennee nuti gama kennan kanumaan dhaamsa dabarsina. Mee gabraatitti darbee isin gaafadha. Yeroo ammaattis Amnesty International ibsa tokko baaseeti jira. Ibsi kun akka lamatti ilaalamaa jira. Inni tokko kan gara tokko deeggaru kan gara tokko qaqqabu jedhama. Isinoo waan miidiyaa hawaasaa irraa argitaniif waan barreessame kan irraa laaltanii Amnesty International jechuun warra mirga dhala namoomaatiif falmu namni ni du'a nama dhiisiitii baalli mukaatuu cabuu hin qabu hundi keenya akkasitti amanna. Mee waan barreeffamee diidee gubbaa jiru kana hoom akkamitti ilaaltu akkamitti madaaltu maal ta'uu malee silaa masaraa mootummaa akkamiin seenan dura ilmi namaa maraxamee dhufa jechuudha. Ummati bahee laalee abaluun nu ta'a jedhee dhufa jechuudha. Yoo dhufe gizee qaba. Gizee inni qabu sani eegadhu. Yoo inni fixate yoo jaalattee marxadhu yoo jibbite diidi. Akka addunyaa keessa amma jiru dimokiraasummaan deemuu jiru. Tokko dullaa yoo ariite kuuleen dullaan si ari'a. Borganamu. Tana beekuu qabda. Tokko yoo karaa malee si deemte inni illee borganama karaa malee si deema jechuudha. Biitaan waliin namuu itti dhalate. Biitana namuu waliin itti dhalate jechuudha. Ta'arreef jedhu san itti wal kabajuu qabanii an jedhu. Nami ardhuma dhufee ardha waan mara guutuu danda'u. Ummati keenya waggaa 150 gabrummaa keessa jiru. Ardha dhufee waggaa 2 keessatti, waggaa 1 keessatti, waggaa 3 keessatti waa tolchaa aliin amanu dhugatti. Ingau waggaa 5 tolchuu danda'u. Hingau gaafii ummata Oromootu deebisuu guutuu fixee hin danda'u jedhee amana qabaatan. Waggaa 2 3 waggaa 5 maaliif rakkoo guddoo nyaqarsa jira biyya teenya keessa. Nyaqarsi kunin qalamee ba'a. Suuta qalanii akka namni hin duune akka hiddiin cinni irratti akkana qalamee nyaqarsi kun bahuu qaba keessaa. Adoo akkas goote yoo mura jette hiddi citee waliin namni du'a jechuudha. Nyaqarsa kana suutan baasuu qaban malee bakkuma argee muree baasa yoo jette waan guddoo bata. Tan argutam tana. Eenyu dhufee eenyu baha yoo jenne tana jechuudha nyaqarsa taati. Tanarratti maal ta'a bakka tana? Laaluu qabda. Karaa bor deemtu ardha qoree keessa na itti borganama qoreensi yoon bahin mara yoon guuramin deebii ati hin deemtu si waraanti jechuudha. Eegachuu qabda san irratti. If eeguu qabna. Waan mara waan jennu irratti illee if eeguu qabna. Waan dalaynu irratti if eeguu qabna. Ka bulchaa ardha ummataa ta'e illeen waan dubbatuuf waan dalagu irratti if eeguu qaba. Ka mormulleen waan dubbatuuf waan dalagu irratti if eeguu qaba. Waan inni dubbate ammoo rikoordii taatee ummataa ta'etti waan ardha dubbate bor irraanfachuu qabu akkan argutti. Ardha fedhe dubbate bor ganam irraanfachuu qabu jechuudha. Hisaabni taa'afi. Rabbiin waan jedhee guyyaa tokkotti ardiif samii ijaaruu danda'a Rabbiin. Guyyaa jahatti ijaarree jedhe. Hin dadhabe Rabbii guyyaa jaha maaliif ijaare? Guyyuma tokkotti wagguma tokkotti ijaaramtee yaadi Oromoo guutuun deebi'uu danda'a. Buutii hagamitti eegu jira ilma Oromoo. Jawwee hagam koobraa hagamiin nyaachuuf taa'ee eegu jira ilma Oromoo. Yoo tana ilaalle wayya. Malee ardhuma Ameerikaa irraa rophilaa fudhadhee bu'ee Boeing yoo boolee bu'ee gisee angabbaheetiin Finfinnee walakkaa dhaquyyuu xaqalaa ministeeraaf nama raxabuu qaba yoo an jedhee yaade
kufa ummata keenyatti malee ijaarsa ummata keenyaa jedheen amanuu ani. Tasanii tamasaraatti masaraa mootummaa achi bira dabra. Nami qajeeleen dhufaa nami rabbi fideen dhufaa suutaa deemnee ilaallee jennee hayaan nuti. Akka warra maraatee bakka tana nu malee nami dhibiin dhufuu jedhee yaadu sanitti yaaduu hin qabnu nu. Warra waan san yaadus akka inni yaadne godhuu qabna malee ifi irratti wal ajjeesuu hin qabnu. San akkas irraa yaada qaban. Tadhaantu maal? Amnesty. Waa'ee amnestiiti. Amnesty ani waan an beeku waggaa 50 beekan achi hagaaf beeku waggaa 50 hagaaf beeku. Rakkoo akkamitti Itoophiyaa keessa bu'uu ture. Akkamitti Itoophiyaa keessa bu'uu ture. Nama hagamitti saba ummata qabaleen 300 1,500 goda tokkotti owwaaluu turan. Amnesty yoo dhugaa dubbanne warra san deemtee faana deemtee laaltee boolla san qottee baastee maaliif himuu dhabde? Waa'ee maalti dhoowwe? Yoo mangistiin dur jiru dhoowwe itti dalaguu dhabde achi asitti maaliif sadira dalaguu dhabde? An komii irra qabaayu Amnesty iyyuu warra haqa ilma banii Aadam eeyna jedhee dhaabate. Haqa banii Aadam ka ardhaa malee ka waggaa 50 jiru, ka waggaa 40 dabreen jiru, ka waggaa 30 dabreen jiru, ka waggaa 20 dabreen jiru, ka waggaa 10 dabreen jiru. Nama keenya saba keenya kanu beeynu hagamitti owwaalan bakka tokko 300 400 ajjeefamee du'e maaliif Amnestiin irraa dubbatiin? Maaliif Amnestii warraa qabattee addunyaatti hin dabarsin? Sun lafa jiraa fi dura sallee halaaltuti. Warraan hungeef masalan waan jechi cinaa an dhagahu raadiyoon irraa caqasu. Nama amma kalee asit du'e Ameerikaa keessatti ajjeesan gurbaa du'e san mangisti ajjeesa jennee murteessina laa mangisti hin ajjeefne. Ka mangisti idalagu wallaalatti ajjeesa jennee murteeffna. Ka mangisti idalagu ka fi wallaalaa ka jibba nama jibbu. Ka dhiiga namaa jibbu ka gogaa coraa namaa jibbutti ajjeesedhee ilaalla malee mangistiin Ameerikaatti ajjeesedhee ilaallu. Yoo bulchaan har'a jirulleen san jaalata jenne bulchaan bor dhufu san jaalata jennee amantii hin qabnu jechuudha. Bulchaan bor dhufu san jaalata jennee amantii hin qabnu. Ilmi namaa waan tokko irratti amantii hin qabaachuu hin danda'a. Fedhii isaati namni dhuguu danda'u hin jiru. Tanarratti Amnestiin ta duraallee halaaltu ta ammaallee yoo ka arda du'e nama tokko bicha fixe yoo jedhan ani argu karaa jedhee atin bakka mara laalanii jala deemanii hubatanii akka heerri kennutti na gaafatanii sillee gaafatanii nama dhibillee gaafatanii nama bisakkee jiru hubataallee irraa hubatanii maanguddoo irraa hubatanii beekota irraa hubatanii dargaggoo kalee itti qeerroo kalee dhumte san irra keessa deemanii irraa hubatanii gadhiisuu qabanii jedhee amaananii. Malee akkanuma murteessanii gara tokkotti yookaan deemanii gara tokkoof kennu ani hin fudhadhu yoo warri biyyaa fudhatellee guutuu fudhatellee ani hin fudhadhu gara tokkootiin. Bareeda gaafii kana wanti isin gaafadheef akkuma manguddoo biyyaa nama haqaa fi mirga falmachuuf umrii dheeraa qabsoo kana keessatti dabarseetiin isin gaafadhee hubannoo gaastarii hin qabdin ta'a. Amnestii jechuun mirga dhala namaa warra falmatu karaa Saawuzii gara Oromiyaatis ta'ee bakka adda addaatti namootan dhuma ta'aa turanii gama mootummaa irraa kaadiroonni mootummaa kaabineen mootummaa poolisiin gara Gambeellaa kanatti lubbuu nama hedduutu dhumate. Kunniin hundinuuyyuu achi keessa hin jiru. Yoo lubbuun namaa kan nama yaachisu taate Amnesty International kana hundaayyuu qoratee cokatee eetiin silaa baasuu malee wantoonni sun waan hin mudhanneef wanti kun madaala isaa kan eegee miti waan jedhameetiin dubbatamuu fi kabiraa akkuma beekamu namni yeroo yaadaa wal morme yaada irratti wal morme san irratti wal falmuun akkuma jirutti ta'ee kabaja namummaa walirraa mulqaa oromummaa walirraa mulqa. Oromummaa eentu namaa kenna eentu namarraa fudhata.
تدوات اللي دي بقيت دقو تيبيتيني تنال دي براتي نمي بإثيوبيا كيستي أرد أجرا إيه بوليس دو أجرا إن أجرا كألا دو أجران أجرا جار سبيك دو أجران أجرا وين دو إفين بين ما هم قد دو أجران أجرا لين قد جار سبوجيك أجيسان أجرتي كهرقلوتي أجيسان سان مالف دو إنما جار ساتي نما قمنا نما بيك هذا نما أرد أجيتشو حرك إلما نماتي جو اتفقورو متي أجيتشو مالف أجيفامي إنو أجيسي بربادو قبض السلام مستير أنت أجرو تدراتوكو والله كيسد من أمجرا مال دعاء جوجي كيسد أجرا مال دعاء أنا بكون مال تكوس كريت أكلم يكون دعاء سببا في الدم مال ما دعاء بتشادون تين سببا أكلم يكون دعاء فيد مال جداني هو بتشوك أبان يجول يون وعدو بدهن يون نجافدان كان منجست أجيس كان ورالات أجيس كان دعبت أجيس كان مالف دو إنا مكون دابلي مالف إنا مساج جيفت منجستي ما أنا مساج جيس بوليس هنا جاي إيجو كان جاي أجده ما تأجيس هن دابته بوك جالك أبنا جالك دابته كأدو كيسات دابته مالف أجيسان أنا أرجو كنا هيكو نجايا في دجدي أرجون نندو أرجوكاتيو هيمي سيقالي مالي في أجيتشا يو قدت فايدان قبضو يجونا واني تكا بيتين نتي وان انسيهو هوري لوني هوراتاني قال اللين هورا نقرق موجي كنا يبلين مورا اقد نيفتة سيد على قوغتو نبا هوري قبو لبلين شان تبت جيتبا قوغت ديبسون دان ديبتو مورا سانيت هوري مهورات تسانو يو المنا ما كاي كاقدودي deebisuun isaa nama dhibti deebisuun isaa nama dhibti waan ara addunyaa keessa bu'ee nugusee arguu qabaan maalti suuriyaa keessa jira maalti liibiyaa keessa deemu jira dhugaa yoo dubbanne laalbe maalti yaman keessa deemu jira nami tokkolleen arra qabee bakka deebisuu dhabe fitnaa kaasuun laaftuudha dhaamsuun hin jabaatti akkana yaaduu qabna barataan kenna أكل يادوك أبا جارسكين فتنة يوكاتي أتشيكازت مانا بدتك أبديت أمسون ننديتو مانا هو بدتك أبدي أمسون هجرسين إبدي المكيتي كيسا قبطا فركيتي كيسا قبطا سبي كيسا بدو كان كيتي أكا إبدو كوني قمنت لالني ديبي أني ولي قالوك أباني لالني هبتشوك أباني وروا حفر سكون حفر ساتنا بريسوك أبان أنا كذا قلت حفر ساديم دوتانا ليك أنا بريسوك أبان الرب ديم اللي والرب سوق هذا اللي يسوق أبان الرب فايدان قبو نمي واجدتو ما قدون رمو وكان دقيقتي نما انجرن نما الربسا لقاسا نبي كذا نبي جود ما الربس أباكي يتي أباكي يواجدو nama guddaa gaafa dhibbaaf jedhama dee'een beekta agarta abbaa kiyyan beekta takkaa nama abaara dhaabboom yoo oti bayan maal qomaadhaa ta'ee nama abaaraa siin jedhan maaliif nama abaaraan maal dadhabee maal nama abaara siin jedhan dhugaadha kanaa beekadhu maaliif nama arrabsita dubbachuu dandeettaa loluu ni dandeettaa gorsuu dandeettaa waan inni hin beekne itti himuu dandeettaa maaliif arrabsita ilmi oromoo maaliif deebineef arrabsina bakkee wal arrabsinu hin jirru badaa kennallee gorsuu qabna laafaa kennallee gorsuu qabna malee arrabsuu hin qabnu كل المرمو الربسون قبلي كمان أنتن تان وانجتة أرموما إنو سيكنا إنو سرافودا أن أرموما ربنا كنّي ربيت أرمونا قولي قيادو إلي عن أرمو قيادو إلي عن أرمو نم تقول نراغونا قول ونندو نم تقول نرافودا شون نندو هريري توكو سببي واما مفقبا أبا وامو قبا تولا إساتيف هما إسالي أبا وامي سنت اتقافة مفرطة سيران هيا مقافتني هيا ما وامو ندان داما أكما بيكمو يرو أما بيا كينا كيست كوماند بوست تجرى جيتشون لبسي مدما كون سببي إبي الدنيا قوتو
shorar keessee lubbuu hedduu fudhate kanaan deemaa jira. Warroonni kanan hubanne dargaggoon Oromoo uduun hubatiin uduun beekin gabbayee akka malet karaa malet akka rakkoo keessa hin galle akka manguddoo biyyaatti biyyaahis maal dhaamtu Oromoof Oromiyaafis maal dhaamtu lafa dhaloota teessanii dirree gootaa Baaleefis maal dhaamtu. Bareeda ulfaadhu Oromoon leen dhaama bakka itti dhaladhe leen dhaama Itoophiyaan leen dhaama nama afaan kiyya beeku. Oromoof waan dhaamu Oromoon aadaa qabdi Oromoon jaarsa qabdi Oromoon beeka qabdi Oromoon kalee odaa si jala teettee fixatti dhaddacha si jala teettee fixatti akkasi fixadhaa jedhee dhaama. Arda hiriirri bahu namatti itti dhumataa dhukkuba qorsa hin qabne jira dhukkuba qorsa isaa wallaalanii addunyaan dadhabdee jira. Ilmi keenya ka dhumatu rakkoo nuuf fida irduu nuuf fida jaarsi keenya beekanaadha akka malee nurraa du'u burganama adoo inni jiraate isa dubbatee fixa jennee yaanna jayna burganama nuu lolu yoo hin dharra dhukkuba kanaan du'e Allah jayni keenya kalee adoo xiyyiitiin du'e adoo tanaan du'u dhibata jennee yaanna. Balaa amma deemtu tana dhukkuba rabbi fide kana ka addunyaan gara irraa baatu dhabde kana laalladhaa isiniin jedha manguddoon gorsaa ilmaan teenna gorsaa. Obboloowwan keenya gorsa arda walitti dhufanii miti walitti dhufaa kana dhaabachiisaa jedhee dhaama. Takka ummata Itoophiyaati waliin jirra Amaara ta'ee Tigree ta'ee Soomalee ta'ee Benishangul ta'ee ka fedhe ta'ee Sidaamoo ta'ee Guraagee ta'ee martuu waliin jirra Afaan ta'ee tana maalitti dhaama. Balaan yoo buute rakkoo fiddi. Balaa buutu tana ani hin qabu sabbooman Oromoon fida. Yoo fide badiisaati. Yoo fide wallaala isaati. Wanni inni balleesse uummata isaati. Wanni inni karaa maletti oofe uummata isaati. Laakiin Finfinnee caccabstu. Namni arra caccabsuuf deemu warra ijaaree mana fooqii babbareedduu keessaa qabu. Mana babbareedaa ijaarsee keessaa qabu. Nuar Oromoon hanga xiqqaa keessaa qabna dhugaa dubbadhe anu biyyeen teenna wanni irra dhaabate xiqqoo teenna biyyeen teenna ardhallee teenna borillee teenna wanni irra dhaabate ammoo ta ilmaan Oromooti biiti guddoon caccabsuu biyya tanaa hadhiisanii jedhee qabaan tana yaada ummata Oromoo dabarsu ummata Itoophiyaatti dabarsu biyya tanaan caccabsinii hawaliin ijaarru hawaliin dhaabachiifnu. Namni rabbi hojja katabeef hin jiru bakka tana namni rabbi hojja barreesseef hin jiru yoo rabbi silaa namaa hojja barreesse Oromoof barreessa rabbi dhugaa yoo dubbadhe isitti itti guddoo biyyeessii gubbaa ardiisii gubbaa lafasii gubbaa namni silaa barreesse eenyu jedhe Oromoo jedhaan yoo ammoo Itoophiyaa taate Itoophiyaa mallee hin jibbu waliin fudhanne teenna walumaatti dhalanne wal dhalle namni wal dhalee biyya taanaan diiginii haa ijaarru jedhee qabaaneen an diigaa isii qoodarraa fudhachuu hin qabu. Ijaarsa sii qoodarraa fudhachuu qaba malee. Nama diimullee harka hin dhufi hin qabu. Nama diigullee harka hin dhufi hin qabu. Ittiin gammadu. Jedha. Sadaffaa irra hoo sadaffaa. Baalee maal dhamtus. Baalee. Baalee. Baalee tiyya waggaa 50 dabarre. Waan kee baateen beeyta. Waan kee dabarteen beeyta. Mana keenya ka gubateen beeytan gootaraa keenya ka gubateen beeytan baddaa teenya ta gubateen beeytan gaagura teenya ta baazuqaaf yookaan xiyyiitiin irraa jigsaniin beeytan oobruu teenya ta isin itti gubdanii ijaartan ta ibiddaan gubanni beeytan gamnootii maanguddoo jaarsotii teenya ta dhumattee beeytan dargaggeessa keenya ka dhumeen beeytan tana laala'a karaa akeeka mishaa ummata Itoophiyaa illee himaa ummata Oromoo illee himaa isiniin jedha ifillee akkasin laalladhaa isiniin jedha waggaa 50 arra dhugatti yoo dubbanne waggaa 50 dabre nugusee keessa turree diqqeennan keessa guddannee itti dhofnee itti duunee itti cabnee
Arda yoo silaa angoo barbaanna jenne yoo an dhabillee ilmaanti yoo ana barbaaddu jedha. An dhugaa siiman akka dhugaa wasitti hime. Hin fedhu. Nu barbaannu bilisummaa. Bilisummaa jechuun baandiraatiin dhaabatteetiin roobichaa irbitee miti. Bilisummaa jechuun gahii fedhii takteetti dubbachuu amma duruu agarre jechuu cinaa. Wanni nu agarre maal? Warri kalee addi Finfinnee dhaqee dubbachuu hin dandeenye ka alaa iyyu. Warri dhaqee Finfinnee dhaqee akka fedhe keessa deemuu hin dandeenye arra akka fedhe keessa deemee dubbata jechuudha. Anu akka fedhe dhaqee dubbadha kalee akka fedhe dubbachuu hin danda'uun sodaadha. Arra Finfinnee dhaqee abbaa fedhe arrabsee abbaa fedhe dubbadha. Ka karaa ta'in arrabsuun iyyuu ka karaa malee arra achi dhaqee dubbadha boo karaa miti jechuun namaan karaa malee deemta bulchaa yoo ta'e yoo inni abbaa fedhe ta'e yoo inni jeneraala fedhe ta'e yoo inni ministeera ta'e karaa malee deemta jechuun ni danda'a. Kalee jechuun ni danda'a. Sunuu duruu argamtee agartaa. Kalee maaliif jechuu dhabne ardaa jirjiirame dhufe saniinuu jechuudha. Jirjiirame kun suutan dhufa ol. Suutan ol deema. Baaleetii yoo angosa baqaan dha'u bakka itti dhaladhe isinii hima. Baaleetii yoo wanni nagayaa caalaan jiru nagayaa wanni caalaan jiru nagayaa akka nagayee jiru itti dalaga. Akka nagayee jiru hojjadha. Ifii hojjadha ummata Oromoo guddaal jedhaqaa hojjadhaa fi ummata Oromoo guddallee gorsa waan rakkoo kee baatan san agarsiisa itti ba harar agarsiisa harariif baalee waliin qabdi. Yoo dhugaa dubbanne walii keessa turre gujiillee cina walbaan keessa turre ummati kun martuu rakkoo dabran beeka jechuudha. Harar akkas beekti jechuudha. Baale akkas beekti jechuudha. Haga arsittuu dhufnee anuujii waraanan dhufe haga arsittuu dhufe haga kun addeellee ol dhufe habal qaasim jalaan cehee bisa keessa waraanan deeme martuun beekti jechuudha. Shaashamannee shaajasallee cufa shaashamannee kun wanni ka'e miti zuwaayii dhufe miti maal ala jiraa gammattuu biyyatti hin deebine. Ilmi keenya martuu lola keessa ture waan turtaniif ummata kaanii barannoota kennaa. Hin cal'isinaa. Balaan mana gubdi malee mana ni ijaartu. Balaa dhaabachiisanii nagaatti deebisanii jedhee gorsa kennaaf warra baaleellee dhaamsa godhaafane. Obbo Muhammad Goobanaa as istuudiyoo keen OBN International dhuftanii yaada kana fakkaatu nuu kennuu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Umurii dheertuu nagaa wajjin fayyaa wajjin rabbi isin haa kennu jenna. Galatooma ulfaadha isinilleen nama ummata fiitiif irra du'ee irra dalagu rabbi isin haa godhuuti. Nama dhugaa himu rabbi nu haa godhu. Dhugaa irratti nama du'u rabbi nu haa godhu. Nama adoo ummata isaati dalaguu du'u rabbi nu haa godhu. Adoo ummata isaa balleessuu du'u rabbi nu hin godhin san hagas du'aa illee itti daballaa. Galatooma isiniin jedha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya. Guyyaa har'aa hayyuuf goota namaa obbo Muhammad Goobanaa wajjin waa'ee dhimma biyyaa irratti mari'ataa turre. Kalees Oromoon kan falmaa tureef mirga abbaa biyyummaa argatee biyya isaa irratti nagaan qotatee bocatee jiraachuuf biyya isaa irratti uummanni Oromoo adhatti nagaa qaba. Fedhiiniif hawwiin isaa marti hin guunneef fedhiiniif hawwiin uummata Oromootiif uummanni Itoophiyaa martuu kan guutuuf barabaraan wanti martinuu yeroo tokkotti hin xumuramtu. Akkuma Oromoon yoo mammaaku baraan barruu horan jedhutti baraan rakkoo keessaa fooyya'aa deemna. Ilmaan Oromoo qeerroon qaqqaaliin 5,000 ol lubbuu isaanii dhabde tokkoyyuu nuun galle. Akka du'anii darbanitti hafan. Hiriira hin barbaachifne kan sooshaal miidiyaa irratti haasa'u kanatti ilmaan Oromoo qeerroon Oromoo taboru masraa mootummaa galtee biyya bulchuu dandeettu tasadarkaa adda addaatitti ofii jiraattee biyya jiraachisuu dandeettu karaan taaneef akka hin taanetti gabbaanii akka isaan hin miidhamne nutis asumaan dhaamsa dabarsina. Waan nu hordofaa turtaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Qopheessee kan isinii dhiyeesse an Nugusee Bokiiti.